Ya Rabbi Wilson. Amin. Ya Rabbi Wilson. Amin. Ya Rabbi Wilson. Amin. Ya Rabbi Luwe kene berikut. Ya Rabbi Luwe Taif. Amin. Ya Rabbi Obo kene Lukat. Amin. Ya Rabbi Obo kene Lufur. Amin. Ya Rabbi Gido Taif. Amin. Ya Rabbi Gido Lutai. Ya Rabbi Babiyan Lukat. Ya kene Ratab Babiyan Lukat. Amin. Ya Rabbi Dendesir. Amin. Aduh kene Rabbi Jala Hatab. Ya kene Rabbi Fakal. Amin. Wallana Rabbi Fabeksir. Amin. Ya Rabbi Wala Hafur. Amin. Sika Rabbi Fabaksir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biya kene Ratab Babiyan Rabbi Hakut. Amin. Wabo kene wani kat isi Bismillahirrahmanirrahim. Aduh kene Hatarag. Amin. Hataragam. Amin. Rabbi kene si Hakab. Amin. Wabo kene Rabbi Wala Hafur. Kero Rabbi Wala si Hafur. Babiyan Rabbi Biyan Hatar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babiyan Hakut. Amin. Nimpa pajani Rabbi Wala Tinu Hakab. Amin. Ini bagi saraf Hakab. Amin. Biya Tinu Hakab. Amin. Biya kene Rabbi Tinu Hakab. Amin. Alaba kene alam Rabbi Nuha. Bitsan biya alam Rabbi Nuha dire. Amin. Alaba kene kun alam Rabbi Nuha mulak. Amin. Alam Rabbi Nuha mulak. Amin. Rabbi Wal Nuhafur. Amin. Rabbi Wal Nuhafur. Amin. Ya Rabbi biya kene Rabbi Naga Hakor. Amin. Biya kene biya tadiyata se Rabbi biya Naga Rabbi Hakor. Amin. Tadiyata se kaba kibat. Bahari tadiyata se Rabbi kene Rabbi Naga Hakor. Amin. Biya kene biya Naga Hato. Amin. Rabbi Naga Hatai. Amin. Naga Rabbi Nuhagan. Amin. Naga Rabbi Nuhagan. Amin. Karatin kibane karana Naga Rabbi Nuhagan. Amin. Ya Rabbi Janjesis. Amin. Aduh kene bisa tebus. Amin. Ya Rabbi putra Rabbi si Hakor. Amin. Rabbi si Halakamsis. Amin. Rabbi si Hafajaz. Amin. Alam Rabbi si Hakan. Amin. Rabbi kadi si Hatas. Amin. Hakikatnya man maleka namasi miti Rabbi hakikatnya nuhagan. Amin. Rabbi hakikatnya Rabbi nuhagan. Amin. Wabo kene Rabbi nuhafur. Amin. Rabbi nuhataris. Amin. Rabbi nuhagan ga. Amin. Wabo kene bilan naban namiti. Ingkar ga namiti. Bakka jiru Oromo bakka jiru ndalti wabo bilan aban negar ga Rabbi kene defan namiti. Rabbi nuhagan ga. Amin. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب نجعل وجدنا نجعل نقول يا رب جودي نجعل نقول يا رب قدم في وقت ونجعل نقول يا رب جعل نقول يا رب تكان نقول يا رب تكان نقول يا رب بورون كوج نقول يا رب جودي نجعل نقول يا رب بورون نجعل نقول يا رب قدم نجعل نقول أكيد نجعل نقول كديبس يا رب توكان نقاس يا رب قدم نجعل نقول ديبس يا رب كرام بربنا كخني بربنا يا رب جودي نجعل نقول كديم جل كذا كذا كديم كديم جل ديبس أكيد نجعل نقول كديبس يا رب جودي نجعل نقول Jangan kamu turun rakat, jangan turun nukat, jangan murah seri nukat, murah seri nukat, jangan tidak nukat guys, jangan tidak nukat guys. Jangan jika dia kita sebenarnya kami nukat, jangan jika mau tunas kami nukat, jangan turun menjadi kami nukat, jangan jika menjadi nani nukat, jangan turun menjadi nukat, jangan jika kamu kerja mau pada sebenarnya nukat, jangan jika kamu kerja menjadi tadi, jika dia menjadi mau kerja seperti misalnya kan, jangan menjadi jadi mau kerja menasari, jangan betul menasari, jangan betul kita jadi bisa kutekut, jangan kutekut. Yar ko de ñu rapat yar ko de ñu rapat yar bi na mi nuti diga de 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 wala mi raxas yar da mo de de na mi raxas yar ko ko de wala mi raxas yar bi na pas du pas yar ko xala pas du de ka sa pas yar ko ga dem janu mo rajo ko no sere ga dem de ga dina bantes man de de ñu raxas yar ko ko mo ra to man ga dem xara do mais yar ko man do mais yar bi ga dem te la xana wala barna ci ka bajanne yar ko ra bana ko ga dem bi yakira ka bajanne ko yar ko ra bi yakira ka bajanne ko yara bi gadem ko nebane yara ko muri sinu gol yara ko muri sinu gol yara ba tuma ngoro gol de ngoro gol yara ba bi dara ngoro gol yara bi kasma gadem jaga tanya no ga debs yara bi no ga debs yara ko ko tan ngodo amanti no ngodo agan tan ngodo abusan ngodo ngoro mom jadem ro chika ngoro mom to ko imam borna brento akuma gadem jaga de no sari yara ba imam borna brento to ngodo ant gadem de ngara mais yara ko ko ta amanti temo man de no mais yara ko ngoro mom de gadem orang muda tasmaya, agar dia tiga orang muda tasmaya, orang muda apa tas itu, mat bisa apa tas, warna kagaknya bermata jika dia agaknya buja, agar dia jaga garasani bela, ya agaknya buja agar dia roba tulen jenis, so cara aja, rat berharap itu desa ini, agar dia minci kono sangat penuh sih, ada misalnya ketika dia menjaga apa pun, kalau dia punya ada misalnya, kalau dia mau mengajar bahan rat pikir. Rabbi jadi mais kuno salam musani alhamdulillah rabbil alamin ya
رب على باتين في الدنيا وركا يا رب نورا يا رب نورا يا رب نورا أمور فانت كبر يا رب نورا يا رب نورا يا رب نجنا ربك يا رب نجنا ربك يا رب ورقته لولم أجر هنا اللي يا رب نجنا ربك يا رب نجنا ربك يا رب نجنا ربك يا رب نقته ورنا تزمر مولى يا رب كوي ساني تباس كوي ساني كوي قته إنسان روحان يا رب الدبار شمباس يا رب بشمباس يا رب بشمباس يا رب نور خاص يا رب نور خاص وتوما كان يا رب نور غرغل تيسي يا رب نور غرغل يا رب نور غرغل يا رب سيد رام بن يا رب تجار كيدين يا رب يحيى يا رب نجنا ربك يا رب نجنا ربك أمي تنسي دمن غرغل كم يا رب نور غرغل يا رب نور غرغل يا رب نور غرغل Amen.
ريال كهي سنتي يلا نمو دي يما Bunda hoggantoota gurmuu murtuguutoo fi miseensota isaanii warreen bakka kanatti asitti waan kana qopheessan maqaa koree jaarmiyaatiin galateeffachuu barbaada. Kanatti immoo warroota itti dadhabanii bakka kanatti ayyaana kana asiin qopheessuudhaaf bahaa ba'ii hunda keessa darbanii aarsaa kafalanii kan mana nuu kennanii fi karaa itti deemanii itti dadhabanii carraa isaan siraa qaban hunda balleessanii bakka kanatti hirmaatan dhiiraa dhalaan jennu manguddoo ijoollee hin jenne hunda isaanii maqaa koree jaarmaa tokkummaa baqattoota Oromootiin galanni keessan bilisummaa haa ta'uu siin jechuu kanatti aansuu guyyaan har'aa kun guyyaan ayyaana gootota guyyaa seena qabeessa guyyaa ulfaataa guyyaa kabajamaa guyyaa addi bilisummaa Oromoo hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hoggantoonni dameen ol'aanurraa hanga dakaatti qaamni gurguddoon 12 11 hedduu jiran itti wareegamanii qabsoon bilisummaa Oromoo itti dhaamte jedhanii itti lafaa ka'e san kabajachuudhaaf addi bilisummaa Oromoodhaa kan lafa kaa'anidha. Kuni guyyaan goototaa kuni guyyaa gaafa san durarraa illee eegalee san durarraa illee uummanni Oromoo naannoo adda addaatti diina isaan jilbeeffachiise kana hunda jalatti kofdu jedhanii kutaa adda addaa keessatti wareegamaa turuun ni yaadatama. Kutaa Oromiyaa keessatti bakkoonni namoonni hundi maqaa yookaan shiftaatti baasanii yookaan finciltoota jedhaniitti baasanii diina jalatti buluu didanii uummata Oromootiif jecha dhaabbachaa turan hundi bakka bakkatti akka seenatti ni yaadatama. Saniin dabaluudhaan ammoo hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo baadaa adda bilisummaa Oromoo ijaaramee akka siyaasaatii fi akka dinagdeetii fi akka waraanaatiin hundaa waliin ijaaramee tarkaanfii lafaa ka'ee fudhateen boodatti gaafa hoogganoonni keenya shinnigaatti hundi isaanii wareegaman sanirraa kaasee adda bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa ga'ee lafa kaa'e. Guyyaan goototaa ga'ee bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kun guyyaa ulfaataa uummata keenya biratti ulfaataa adda bilisummaa Oromoo biratti ulfaataa seenaa duniyaa hunda warreen seenaa biyya ta'edha dubbatan hunda biratti ulfaataa. Saniif guyyaa sanirraa eegalee uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo sabboontoonni qabsaa'onni oduu wareegamin guyyaan tokko oolanii bira dabran hin jiru. Oromiyaa keessa dabree dhiigni ilmaan Oromoodhaa biyyoota mootummoota ollaadhaa akka Soomaalee akka Keeniyaa akka Ugaandaa bakka hundatti bakki dhiigni ilmaan Oromoo maqaa qabsoo kanaatiif hin dhangala'in hin jiru. Haa ta'uuti dhiigni gara sanii hundi isaatu bakka kanatti yaaddatama. Kan akkaan kufeen, kan biyya keessatti kufeen, kan alatti kufeen, kan rakkoo adda addaa keessatti wareegama qabsoo kanaaf jecha kaffalan uummata isaaniitiif jecha saba isaaniitiif jecha kaffalan hundi isaaniitu seenaan isaanii bakka kanatti yaaddatama. Guyyaa goototaa kana tokkicha waliin qaba. Saniif jecha addi bilisummaa Oromoo akkuma walumaanuu yaaddannu gaa walumaanuu quba qabnu baroota gabaabaa kana keessatti baate qabsoo biyya keessatti galchanii asitti qabsoo bilisummaa Oromoodhaa rakkoo gurguddoo kana hin jedhamneetu baroota 2-3 kana keessatti isaan qunname. Qabsoo bilisummaa hoogganoota bilisummaa Oromootii fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoodhaa baroota 3 kana keessatti wanni isaan qunname takkaa gaafa qabsoon hanga har'aa geesse keessatti takkaa isaan qunname waan hin beekne isaan qunname. Hanga hoogganoonni hundi warri miidiyaa dabarsu warroonni silaa qabsoo kanaaf dubbatu sabboontoonni hundi hidhatti dhumamanii guyyaa har'aa akkasii yaaddattan hangi duree fi nama takkaa fi nama lamaan ayyaana kabajataa jiran. Kun takkaa tahameen beeku naannoo takkaa tahameen beeku baata qabsoon bilisummaa Oromoo lafaa kaa'ameen duubatti gaaf Soomalee jiranis taatee Eertiraa jiranis taatee biyyoota adda addaa jiran keessatti yoo xiqqaate nama 150 gadi takkaa ayyaanni goototaa godhameen beeku. Haa ta'uuti gochaan dhiyootan nurratti dalagame baroota 3 kan nurratti dalagame waan irraanfatamuu miti waan seenaan hin daganne. Haa ta'uuti hayyoonni keenya qabsaa'onni keenya hoogganoonni keenya hundi isaaniitu hidhaa keessatti roorfamanii hidhaa keessatti wanni namarratti hin taane isaan irratti hamee irra caalaa garaa nama gaddisiisu nyaataan adabamanii hoogganoonni qaama guutuun seenan yogga bakka sanirraa gabbahan nama bara 20 agabuu taa'e fakkaatanii achirraa gabbahan. Kun takkaa seenaa Itoophiyaa keessatti adda bilisummaa Oromootiin hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irratti malee godhamee hin beeku. Silaa akkuma seenaa yaaddatu gaafa amma duraatti waraana bilisummaa Oromoo karaa baha Soomaaliyaatiin ol seenan hambarreessa bakka jedhanitti achitti illee akka nyaataan azaabanii namoonni hedduun bakka sanitti beelaa fi rakkoo adda addaatiin ukkaamamanii dhumanii awwaalchi isaanii kan hanga ammaatti yaaddatamu carraan isaan irraa baasee warroonni hangi tokko kan wajjin hirmaataa jiran ni jiran warri warra sanirraa hafu. Garuu
seenama gaafa san beelaan uummata Oromoo ijoollee Oromoodhaa fixan san irra deebisanii warri ammaa kun jaleen jara sanii kaajjaanii jara sanii warra jara sanii ergamutti turte viidiyoon maqaa jijjiirattee ajaabbaa maqaa baafattee aggara galtee hoogganoota keenya gurguddoo kan akka Abdii Raggaasaa kanneen lakkaa'amanii dhumne hoogganoota adda bilisummaa Oromoo beelaa fi keessatti azaabaa jiran. Kun immoo uummata Oromootiif jecha waan kana godhaa jiran jarroonni kun wanni jarri kun isaan irratti dhiibbaa isaan irratti godhame uummata Oromoo jabeessamanii duubatti hin deebisu. Uummanni Oromoo qabsoo dur alaalaa turan biyyatti galchanii miseensonni waraanaa hoogganoonni waraanaa qeerroon biyya keessaa hidhatanii gaaratti galanii waraana bilisummaa Oromoo dabalamanii dura dhaabbatutti jiran. Kun yeroon isaa gabaabaadha. Akkuma rakkoon jabaattuun yeroon as dhihaataa deemu. Akkuma rakkoon laafsuun yeroo fagaataa deemu. Amma yeroo ammaa kana keessatti bilisummaan uummata Oromoo akka silaa warroonni gurguddoon laalanitti yeroo gabaabduu bira geessee jirti. Amma uummanni Oromoo afaan tokko tahee yaada tokko tahee jira. Akkuma walumaan quba qabnu miidiyaa gaasiin hunda quba qaba miidiyaa waan jira hordofamu. Warroonni gaafa duraanii dura dhaabbatutti turan qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatanii hoogganoota dhaabaa xixiqqeessanii hoogganoota dhaabaatiin galchi waraana galchitu malee ta'a hin galchite juttiin tura sun hundi adda bilisummaa Oromoo dura boolla seenan. Itti deebisee warroonni Tigreetis kanneen adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo jedhanii rakkoo adda addaa kan akka baddannoo akka himameen dhumne maqaa adda bilisummaa Oromootti uummata Oromoo irraan gaanis isaanii daaraa bubbee fuuta isaanii jira walumaan quba qabna. Itti aansuun xumura irratti warroonni amma irratti hafan kunis isaanii cuqqaalaa isaaniitiif deeman ofiifis wal keejeebanii wal fixanii gara badii deemaa jiran laaltu jedhamu hundi keessanuu ummanni Oromoo gara tokkotti deebi'ee jira yaada tokkotti deebi'ee jira yaadni ummanni Oromoo har'a qabu hundi isaatu qawweedhaan biyya teenya nurraa fudhatanii qawweedhaan malee biyya teenya deeffachuu hin dandeenyu irratti hundi hayyoonnis biyya kaanis wallaalaanis dhalaanis dhiirinis hundi amananii jiran. Kana nutis akkuma isaan amananitti waliin amannee waraanni bilisummaa Oromoo gaara keessaa lolaa jiru kun lubbuu kan hin qabnu kana qaban. Akkuma fedhii nu qabnu fedhii qaban. Akkuma jimaa fedhu jimaa fedhan. Akkuma sigaaraa aarsu sigaaraa aarsan. Akkuma lubbuu takkitti qaban isaanis tabiraa sunduuqa kaatanii kana kan hin qabani. Lubbuu isaan kennan san lubbuu isaaniitiif aarsaa isaan kafalan kanaaf waan nyaatan waan dhugan waan xixiqqaafatan xiyyiitii isaan waan adda addaa nurra jira. Baankiin waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroo faan deebisee hoogganoonni dhaabaa kanneen biyya adda addaa keessaa lafti waraanni bilisummaa Oromoo keessa jira takkallee hin jiru guguddatee kanatti illee mul'atu maal waraanni bilisummaa Oromoo bakka hunda keessa jira saniifuu baankiin isaanii nu ta'uu hin dagatina. Baankiin isaanii nuyi namni isaanii gargaaru nuyi namni isaan nyaachisu nuyi namni isaan obaasu nuyi har'aatti bilisummaa Oromoo gargaarsa tokko biyya tokko irraa qabu biyya takka irraa biyyi nu gargaaru tokko illee hin jiru qabaataan yookaan badhaadhaan tokko kan nu gargaaraa jiru tokko illee hin jiru qabaataa Oromoo illee kan biyya keessa jiru hidhanii dhabamsiisanii akka tarkaanfii waa tokko hin har'a quba qabdan tilifoonni hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo godhan hundi hordofamaa jiru. Akkaawuntiin adda bilisummaa Oromoo hundi hordofamaa jira. Mee wanta akkasii barbaadu asirraa walloo gargaara jedhanii dhiyoo asii gabbuusanii maallaqa walitti gargaaran. Maallaqa isa warra achirraa waliigalatti koree bakka sanii qaamee filame san hunda isaaniitu mootummaan kontirooltee harkaa qabdi. Akkaawuntii isaanii harkaa qaban. Oggoo maallaqni dhaqee isaanuma fuudhee daqiiqaa fi waan bitamu waan adda addaa jala kanaa biti. Mootummaan Itoophiyaa ni beektan xiyyiitii bituu qawwee bituun Oromootti hidhachiisuun isaan biratti akka maal jedhanii waan himamu kana jedhamu waan himamu yookaan dakkiisanii qabuuti. Maaliif Oromoon qawweedhaa fi bilis qawwee fi rusaasaan biyyi isaanii waan gabroomeef jecha biyya kana deeffatan kaduu sodaarraa qaban. Sirriitti dheeressuun keessanuu ni beektanii dhaamsi keenya gurguddaan nuti qabnu bilisummaa teenya galiin ga'uuf ijoolleen keenya waan nyaataniif waan dhuganiif waan ilmeen ofiin itti jiranii fi waan fuulduratti ittiin tarkaanfatan nu irraa akka qaban hundi keessanuu hubachuu qabdan hundi keenya mataan waraanni keenya kun maal nyaatanii maal dhuganii eenyu gargaaru jira qawwee amma qabatanii deeman kan eenyuuti itti kennaa anis ofirratti murteessuu qabu hundi keenya ofirratti murteessinee waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qabna waraana bilisummaa Oromoo malee wanni takkaaf hin jiru amma tokkichi nu hin qabnu kan cinaa dhaabbannu kan wajji dhumnu kan waan qabnu itti kootii gurgureetti kenninee boru Oromiyaa gubbatti waliin gammannee biyya teenya jennee akkanatti dhahan waraana bilisummaa Oromoo malee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun dirqama hundaati dhiiran jenne dhalaan jenne ijoolleen jenne guddaan jenneetti dhaamsi keenya kanuma kana gaafa qoree jaalmaa tokkummaa baqattoota Oromootiin kanuma siniidhaama waan hafe gaa sagantaa biroo jaalanii fi hawwana gooteessuun jaalmayaatis ni jiranii warri kunis yaada waan dabalsu ni dabalatanii hangama kiyyaan waan dhaggeeffataniif galatooma ulfaadhaa injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Sudah durate dulu jamarani ada di sana asal nuria frasa nusa sini. Meramile. Assalamualaikum.
Jenii baga dhuftanii galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa qabu. Injifannoon uummata Oromooti akaas baruus mataa keessan gadi hin qabadina. Mataa ol qabaddaa Oromoon bakka jirtanii harka ol qabaddaa tokkummaadha. Oromoon nuti ilmaan abbaa tokkooti wal qoqqootuu hin qabne. Diinni nuu ciisaa hin jiru. Bara dhufaa dabra Oromoo jedhamu obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya isin hundinuu ilmaan kiyya warri jirtan kun hundinuu. Nuti arraas baruus Oromiyaa kutaa 11 hanga alaabaan ta'e akkasitti dhaabamtu qabsoon ogguu takkallee dhaabachuu hin qabu. Ogguma takkallee godhachuu hin qabu. Mudhii hidhannee harka ol qabannee qabsoof dhaabachuu qabna. Dheengiddi guyyaa biyyuun biyya qabatu. Bilisoomni har'a Oromoodha jennee gammannee huccuu harree shaanxaa bareeda walitti qabannee gammannee jechuudha. Har'a as garagaleeti kunoo jaallan keenya qabsaa'ota keenya meeqanii dhagguure filmaataan oofaja. Saniifuu nuti qabsoon ogguma takkallee booda hin deebinuu jechuudha. Nuti arraas boruus nagee feena biyyi teenya nagee ta'u Oromiyaan Itoophiyaan guutuun nagee feena dimokiraasii namni hundi tokko jennee harka wal qabannee abbaan fedhee sabaa sablamoonni Itoophiyaa keessa jiru guutuun tokko jennee harka wal qabannee akkasitti Oromoon durbeeji dimokiraasii durbeenya nuti osoo mootummaa Itoophiyaa kanneen hattuun tun hin dhufin dura beekna nuti dimokiraasii Ameerikaan nu booda baree dimokiraasii Oromoon dimokiraasii kunuu turre ni beekna arraas boruus nuti. Namni hundi Itoophiyaan hundi wal qixa tokko osoo jennu Oromoo gadima qaban. Bara dhufaa dabra Oromoo gadima qaban. Hidhaan Oromummaa fi manni hidhaa Oromummaa fi yaaran. Duutinis Oromummaa du'a. Sabaa sablammoonni Itoophiyaa meeqaa jiru. Hindu'an Oromummaa du'a maaliif dachii teenyaa dachii abbaa keenyaa. Kudhaan 11 Oromiyaan magaalaan guddittiin Finfinnee arraas baruus jaalatamuu jibbanuu. Hundi tuus kanaa itti kutu. Hunduu kanaa itti kutu. Saniifuu mudhii hidhadhaa namni tokkummaan dimokiraasii namni hundi ija takkaan waan takkaan maasiisu namni dur nu godhe hijaa nu godhe hijaa sun kabalannaanis hin taatu kan nu godhe du'e dachii jiru irra jabaannee barbadeessine dachii buufnee jiru tokkummaan dimokiraasiidhaan sabaa sablammoonni nu keessa jirus hundinuu walqixa roorroon Oromoo dhaabbachuu didde. Arraa bara gaafa Haile Sillaaseen biyya bulchuus nin jira umriin xiyyaamata 18 Haileen uffuu biyya bulchu waan gaafas kutaa jiruus ni beeka ilaa ammaa barruulee beeku waa barreessuun qaba mataa kiyya immoo barreessee akkana qaba Haileerra Mangistu Mallasi Oromummaa hidhamu jaallan meeqa dhabne fuudhuu malee isa kutereeffana garre fuudhuu malee jaallan qaqqaalii babbareedoo akkana dhiigan mataa eenyu fa'aa warra maqaa isaanii hin beeku. Eessa kutereeffaa awwaallanne ni nyaatan hin beekne saniifuu ibduuba deebi'uu hin qabu. Yoo seeraan akkasitti Oromoo kutaan 11 Oromiyaan Finfinnee magaalaa gudditti alaabaan teenya dhaabbatte. Nuti abbaa fedheenuu nu keessa achi deemaan jennu namni hundi kutaa 11 Oromiyaa keessa abbaan fedhee sabaa sablammoonni jiraachuu qabu. Kan achi deematichi deemu hin jennu. Ammoo kan Oromiyaan tun guutuun tan Oromooti jee nyaara guuru nuti arraas boruuf abbeedha. Oppeedha nuti gubbuu Oromoo nuti ni dhabamsiifna gubbuu Oromoo buqqisnee darbine dura mudhii hidhadhaa yooniif karaan nagaan jiraanne karaa lolaatiin waraanni bilisummaa Oromoo eeggadda galaa nagaan jeniiti galchanii koottaa nagaan galaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaati koottaa namu akkasitti galaa janii galchanii kaanis summii nyaachisanii gatanii kaanis hiikkachiisanii mee Arra jaalmarroo hanga jara sanii hanga saniitu Itoophiyaan amantiin qabdu. Nuti arraas baruus Itoophiyaa amantiin qabnu. Bara meeqa kanatti sobamnee kana nu godhan jee gaara keessaa isaa tu'a. Silaa inni dhangala'eerra nu dhabamsiisan. Saniifuu jaallan keenya Oromoon miliyoona meeqa bakka cufa jirti. Jabaannee harka wal qabannee tokkummaan musa Oromoo qofaa miti warra Itoophiyaa guutuun tokko dimokiraasiidhaan akkasii wajjin. Jiraachuu qabna ammoo kana kutama 11 eega Oromoo taate ji'ee nyaara guuruus nuti qopheedha gara saniifuu obboleeyyan jabaadhaa mudhii hidhadhaa arrallee kunoo mana hidhaa jira jaallan keenya meeqaa mana hidhaa jira Jawaar Mohaammed hidha jira Abdii Raggaasaa hidha jira kan hin maqaa isaanii hin beekne hanga qabu hidha jira maaliif hidhamaa oola yeroo hunda umrii xiyyaamata 18 Haile Sillaaseen kun jiru amma 60 70 keessaan jiru ilaa ammaa Oromoon hidhamaa jiru. Maaliif hidhamne maaliif biyya abbaa keenyaatti jecha maaliif hidhamne Yaman tu nama guutuun biyya man jaamti nuti Oromiyaa jaamtiree biite ta'e Oromoon saba
baramne maali biyya abbaa keenyaa keessa jiraachuu hin dandeenye biyya namaa keessa waa meeqaan nurra ga'uu jira amma ba'a saniifuu jabaadha eeyya keenya jaa akkasitti harka wal qabadha nama tokko ollaa keenya tuquu hin qabu akkuma fedha tuquu hin qabu laakiin kan nyaara nu guure qopheedha nuti hanga humna teenyaati kan nyaarran guure obboleeyya keenya hundi ollaa keenyaa Itoophiyaa dhiisi hundi ollaan keenyaa ollaa keenya tu namatti ija baasuu nyaara guuruu hin qabu ijaarlee waan dubbachuu hin qabu ta'uu hin qabu saniifuu nuti biyya abbaa keenyaa irratti abbaa ta'uuf waan biyya namaa keessa bakka gumamaa taaneef jecha mudhii hidhannee biyya teenya xiqqaa guddaan dhalaa fi dhiiraan biitti aalamni kun hundi maqaa yaamamu Oromiyaa kutaa kudha tokko alaabaan teenya dhaabamte alamaa wajjin alaabaan teenya ta'a alamaa wajjin dhabde jiraachuu qabna maaliif hin rafinaa yeroo rafadhamaan yeroo namni ol ka'ee taa'u dhiiraa fi dhalaan maal taatan akka jirru laalame yeroo tu yeroo kana ho'aa shaaraarra yaanu bar yeroo oslee ta'e bar saniifuu ilmaan keenya mudhii daddaa bakka jirtanii maaliif nagee feena nageenyi dhabame kaa nageenyi hin jiru nagee feena irraas boruus Itoophiyaa tokko jenne Oromiyaa wajjin olla jenne tokko jenne shoorarkaan feenu shoorarkaan keessutuu miti nagee barbaanna nageenyi hanqatoo ni lallagaa akkam ta'a hin jiru nagee feena jenne nageenyi dhaba lolu qabnu arraas boruus hidhannee lolla ni lolla dhalaa fi dhintiniif maaliif kana hundi nu godhan maaliif nu hidhan akka Oromoon cuqqiluu nu cuqqiluu hin cuqqilamnu kaa duruu cuqqilamnu gaafa kun eenyu sida kun jabattu jennuu arra Oromoo addunyaa guutuun jaala keenya wareegamaniiti Oromoo jedhanii kaan du'ee kaan qalanii kaan harmarraa muranii kaan osoo dhiitannuu asiin ga'e arra ifa akka ifa kanaa ifni aalamni guutuudha eenyu jedhu Oromoo jedhan nu beekan Oromoo jedhanii nu yaaman qottuu nuun jedhan nu beekanii saniifuu mudhii daddaa jabaadha yoo karaa qabsoo taates qophee yoo lala fedhanis qophee oomuun ta'uu qabu jaallan keenya obboleeyyan keenya galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u injifannoon uummata Oromooti dhibbootan deebinu mudhii daddaa galatooma. Galatooma kanatti suuraan hanga agaruu gartee haadha. akkasuma gaawwarri gartee ayyaana gootota kana sababeeffachuudhaan dhiiraan hedduu galatooma kaname keessan bilisummaa ta'uu jennaa jechuudha. Akkasumatti silaa warri na dura haasa'uufaa hogganoonni keenya yaada bal'aa dhagartee ibsanii jiranii anillee gabaabseetumaa yaada gaggabaabaa gartee tokko tokko irratti isin ida'aa kun haa ta'u silaa ayyaanni gootota namni ni beekaa uummanni Oromoodhaa hundinuu ayyaana goototaa jechuun warreen qabsoodhaaf wareegaman kan callee jalan gootii fi hammura anuleetiin eegalee gartee ayyaanni gootonni keenya hundinuu ayyaanni goototaa kan shinnigaadhaa kan gartee hoogganuu bilisummaa Oromoodhaa hoogganaa Magarsaa Bariitiin hoogganamanis gaafa shinnigaa gartee Ogaadeen keessatti wareegamanii silaa namuu ni qabataa. San sababeeffatuudhaaf gaarraan kanaa waliin dhufnee hayaala kanarratti gartee yaada kana walii ibsuudhaaf hedduu galatoomaa isin jechuu barbaadeeti. Akkasumas silaa uummanni Oromoodhaa gaara akkoon isaanii namoonni hubatagaa gara hundaanuu biyya keessattis biyya ambaattis bikka hundattuu miidhaan gartee uummata keenyarra gahaa jirtu. Xiqqoodhaa miti duguuggaa shanyiidhaa hajamu kana keessa kutee har'aan kana gaa uummanni Habashaadhaa habaroota dheeraa uummata Oromoodhaa bara 50 gabroonfachaadhaa ture. Har'a akka bineensaatti gartee wanni isaan godhaa jiru naannawaa akka nama godhan muraasa irraa buusanii akka bineensaatti gatan akkasumatti gara Wallaggaatti ijoollee hidhaa keessa jirtuu fi namoota adda addaa kan akka maanguddoon hin jenne hawwan hin jenne miidhaa adda addaa irra geessaadhaa jiran gaa duguuggaa shanyiidhaa bal'aadhaan nurra deemaadhaa jiru. Kanarratti uummanni Oromoodhaa if qopheessee gartee rakkoolee deemtu kana waan hubateef jecha hundinuu furmaanni yeroo dheeraadhaaf karaa nagaatiin uummanni Oromoodhaa gartee hogganoonni bilisummaa Oromoodhaa galanii karaa nagaatiin itti dhalaanii yaada filmaataa irratti illee walii galan san mootummaan akka duuba deebi'ee miidhaadhaa fi dhiibbaa inni godhaa jiru namuutis hubataadhaa jira. Akkasumatti hogganoonni nagaaf gale san mana hidhaadhaatti guuramanii jira.
akkasumatti akka isaaniitii fi yaadni silaa gartee mootummaadhaa gaa adda bilisummaa Oromoodhaa dooree siyaasaa hunda galchanii dhabamsiisanii sanboota aangoo isaanii yeroo dheeraa osoo yeroo gabaabaan taane hanga umrii isaaniitti nurra jiraachuudhaaf qophii ta'anii turan. Garuu haa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoodhaatis citee hafee akkasumaan har'aan tanagaa jabaatee bifa addaatii addunyaa irratti beekamee dhagahamee argamee har'aan tana addunyaa irratti jaalmarolleen dhiyaatee akkasitti gartee addunyaadhaa BBC irratti illee haasa'ee jira. Kanaafuu wanni gartee nuti deemaadhaa jiru wanni nuti abdannu wanni nuti amanfannee eeggannu waraana adda bilisummaa Oromooti. Waraana adda bilisummaa Oromoodhaa saniif qopheessinee jabaanni akka hawaasa biyya alaatii fi keessa biyyoota addunyaa kanarra jiru beektotaa fi hayyoota qotee bulaadhaa fi daldalaan hundinuu barataanis qabsoo Oromoodhaa tana namuun fuulatti deebi'ee gartee jabaatee qabsoo tana bira dhaabbannee gartee duguuggaa shanyii kanarraa ifambisuudhaaf yoo nuti murannee murtii qabaanne qofa Oromoodha jennee jiraachuu ta'e yoo ammoo kan teenyee gartee qabsoo Oromoodhaa tana halaalumatti gartee akka laaftu kalaallu taate uummata Oromoo wanni itti as deemu miidhaa duraanii caalaan hammaan tana gandatti seenanii ijoollee xixiqqoodhaas dhalaadhaas hundaa'uu gartee gatanii mana hidhaadhaatii waraabessaaf darbaa jiran laga galaanatti darbaa jiran kun egaa addunyaa irratti argamee hin beeku wanni gartee uummata Oromoo uummanni Oromoodhaa haqa namaa hin saamne biyya namaan dhanyee biyyuma isaa irratti miidhameetii roorrifamee saamamee baroota dheeraarraa kaasee ila har'aan tana uummanni Oromoodhaa gartee dhabamarra jira jechuudha. Kanaafi qophii itti qopheessinee nutis warri biyya ambaa jiru jabaannee gartee bifa jaarmaatii fi bifuma danda'amu hundaanuu qabsoo teenya yaadaanis gara diinagdeedhaatiinis gara hidhannoodhaatiinis mudhii hidhannee diina keenya yoo irra cicha kaballee har'aan tana kamitti as deemu kun kanama nyaatu hawaasa keenya kana gartee akka fedhe godhaadhaa jiru kun dhabama biraatiif deemaa ammallee filmaata jee soba hin taaneen uummata keenya gartee miidhaa hongan qabne irra geessuudhaaf irratti deemaa jira. Carraan keenya haqamnu waboodhaati waboo bira duratti illee gartee akka jaarmaa biyya tanaatti gaa hedduu waboo bira dhaabbachaa turan gara hundaanuu har'allee mudhii hidhannee jireenya keenyaaf jennee gartee qabsoo tana laaffisuu hin qabnu namuu bakka jirutti hanga dandeenyutti gaafataaf goonee qabsoo teenya bira dhaabbachuudhaan barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu warreen dura haasanillee yaada bal'aa isin ibsanii jiran jeetiin amana. Kanaafuu illee gartee gabaabseetuma kanarratti hanga dandeenyutti wal bira dhaabbachuudha qabna. Galanni keessan bilisummaadhaa barri kun bara bilisummaadhaa bara injifannoodhaa bara moonee gartee biyya teenya irratti abbaa taanee ayyaana dhufu magaalaa Finfinnee keessa godhadhuus rabbi nu haa godhu. Kanaafuu galatooma ulfaadhaadhaan isin jechuu barbaadaa fi galatooma.